Ashamaa nagaa keessanii baga gara chaanaalii kanatti nagaan deebitan isiniin jedha. Online biizinasii eegaluuf yaada yookiin immoo fedhii ni qabdu. Tole akkas taanaan yeroo sirriitti bakka sirriitti argamtu. Viidiyoo kana keessatti kan qabadhee isiniif dhufee moodeeliidhaan biizinasaa onlaayinaa gurguddaa isa 5 isinii keessaa filadhee isiniif qabadhee dhufee jira. Yeroo kanatti onlaayinii biizinasaa hojjechuun maaliif filatama? Kanarratti waa lama kaasuun ni danda'ama. Qofaarratti yeroo kanatti AI'n yookiin immoo artificial intelligence'n baay'ee haala nama gammachiisuun biizinasa adda addaa baay'ee salphisuudhaan hanga namni tokko osoo tiima biraa hin barbaadin namoota 10-15 bakka bu'uudhaan kophaa isaa biizinasuma fedhe akka dalaguu danda'u baay'ee haala isaaf mijeessee jira jechuudha. AI'n yookiin immoo artificial intelligence'n. Inni lammataa immoo yeroo addunyaan gara diijitaalawaatti jirtu kana gabaan addunyaa kun persentiin 60-70 ol gara gabaa onlaayinaatti deebi'aa jira. Gara gabaa onlaayinaatti yeroo deebi'u kana ammoo carraan biizinasaa gurguddaan gara onlaayinaatti deebi'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo ammaa kanatti waa bitachuu barbaade gadi bahee deemee ifaa jiru osoo hin ta'in asuma taa'ee telefoonaan waan barbaade sana onlaayinarraa sooshaal miidiyaas haa ta'u weebsaayitii adda addaa irraa taa'ee manuma isaatti ajajataa jira jechuudha. Wantoonni lamaan kunniin kan nuuf akeekan yeroo ammaa kanatti biizines onlaayina biizinesaa hojii qabaatu baannees akkuma feene irraa haala salphaa ta'een kompiitara qabaannaan jechuudha. Intarneeta gaarii qabaannaan osuma teennus osuma deemnus biizinesa nu duubaan dalaguu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kuni wake up call'idha jechuudha yookiin immoo alartii nuuf ta'uu qabaa jechuudha haalli amma addunyaa keessatti jirtu kuni. Addunyaan biroo yeroo ammaa kanatti carraa onlaayinaa kanatti fayyadamuudhaan biizinesa baay'ee biizinesa onlaayinaa kana baay'ee sadarkaa gurguddaa keessatti argamu jechuudha. Nullee carraa kanatti haa fayyadamnu isiniin jedha. Kanaaf onlaayin biizinesii dalaguu barbaannaan yeroon isaa amma. Gara dhimma ijoo dhufeetitti yeroo deebi'u onlaayin biizinesii moodeeliidhaan isaa kana keessaa tokkoffaa irratti kan isinii qabadhee dhufee affiliyeet maarkeetingidha. Affiliyeet maarkeetingii jechuun biizinesa nama tokkoo haa ta'u biizinesa dhaabbata tokkoo piroomoot gochuudhaan koomishinii irraa argachuu jechuudha gabaabumatti jechuudha. Kana yeroo jennu fakkeenyaaf namni tokko pilaatfoormii akka Amazon Associated fi akkasuma Click Baankii fi kanneen biroos ni jiru. Kanneen irratti riigistar ta'uudhaan yookiin immoo sign up gochuudhaan liinkii achirraa fudhata. Liinkii achirraa fudhatu kanaan sooshaal miidiyaa isaa fayyadamuudhaan piroodaaktii achirraa fudhateef laaptooppii yoo filatu ta'ee laaptooppiidhaan kanneen fidee liinkii sanaan laaptooppii kana piroomoot gochuudhaan sooshaal miidiyaa adda addaa fayyadamuudhaan piroomoot gochuudhaan akka liinkii sanaan akka namni seeneetiniin laaptooppii sana bitatu yoo kan godhu ta'e haaluma salphaadhaan koomishina herreegamaa fi jechuudha. Koomishina wanta gurguree sanirraa koomishinni isaa baankii isaa keessatti transfer ta'aafii jechuudha. Kanni baay'ee kuni namoonni keenya hedduun wanta taajjabe keessaa foloorii gurguddaa qabu. TikTokis irrattis, Facebook irrattis, Instagram irrattis garuu ammoo itti fayyadamaa hin jiran. Namoonni foloorii kana hagana gahu kana baay'ataa daataan qabeenya guddaa akka ta'e isaaniif hin galle jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Foloorii gurguddaa kana qabaataa affiliyeet maarkeetingii dalaguu dhabuun kuni hubannoo yookiin immoo information dhabuu irraa kan ka'e jedhee positively kan fudhadhu jechuudha. Kanaaf keessattuu namoonni foloorii guddaa qabdan daataa guddaa qabeenya guddaa akka harkaa qabdanitti ilaaluu qabdu. Karaa affiliyeet maarkeetingii kanaan yoo kan sirriitti irratti hojjetanii dhaabbata tokkorraa meeshaa tokko piroomoot gootanii isiniin yoo namni liinkii sanaan dhaqee liinkii isin kenname sanaan dhaqee isin achirraa kan bitatu ta'u koomishinii guddaatu irratti isin herreegama jechuudha. Koomishiniin kunis doolaaraan. Kanaaf itti fayyadamaa namoonni biroos karaa kanaan namoonni startup yookiin immoo biginarii ta'anis yoo foloorii qabanis karaa kanaan guddachuun yoo irratti hojjetan baay'ee salphaadha yaala. Inni lammataa drop shippingii kaasuu ni dandeenya. Drop shippingiin haaluma wal fakkaataa affiliyeet maarkeetingii san wal fakkeenya isaa haa ta'u malee drop shippingiin kan adda isa godhu wanta dalagan san irratti koomishinii argatu osoo hin ta'in isintu meeshaa gurgurtan san irratti gatii baasa. Gatii baasu kana irratti immoo ittiin meeshaa ittiin fuutan san irratti gatii ol hanga barbaadanii yoo kan gurgurtan ta'e gatiin sanaa ol jiru hundinuu gara baankii keessanitti yookiin akkaawuntii keessanitti galaa jechuudha. Okay, let us break down this. Fakkeenyaaf drop shippingiin akkamitti dalagaa pilaatfoormiidhaan akka Shopify fi BigCommerce irraa weebsaayitii erga daleessifatan booda weebsaayitii kanarratti piroodaaktiidhaan yookiin immoo meeshaadhaan appilikeeshinii akka AliExpress irraa fudhatuudhaan meeshaadhaan suuroma isaa jechuudha. Weebsaayitii daleessifatan sanirra keettan. Weebsaayitii kanarra yeroo keettan kalarii isaa, saayizii isaa akkasumas wanti baay'ee adda isa godhu
gatii isaas ufumaa baastanii jechuudha. Akka waan meeshaan keessan ta'e fakkeenyaaf imaajin yoo jaakeettiin tokko gatiin isaa $10 ta'e kan isin achirraa fidanii yoo $10 ta'e baay'ee kana yeroo jedhu qaamaanii miti. Suuraa isaa seetaap gootanii liinkii eegootuun booda yoo jaakeettii tokko $10 kan fiddan ta'e yoo barbaadan jaakeettii sana $15 yoo barbaadan illee 20 lakkoofsa jijjiirtanii achirratti himatuu dandeettu jechuudha. Sana booda ammoo gatii baastanii fi meeshaa gatii baastanii fi weebsaayita keessanirra jiru sana karaa sooshaal miidiyaalee adda addaa fayyadamuudhaan advertaayizii irratti dalaydu. Advertaayizii yeroo irratti dalaydan meeshaan suni akkuma wanta meeshaa keessan ta'etti yookiin immoo akkuma nama istoora keessan ta'e tokkotti advertaayizii yeroo irratti gootan advertaayizii eega irratti dalaydanii booda namni tokko yoo dhufee isin weebsaayitii keessan san keessaan kan meeshaa kana bitatu ta'e akka waan isinirraa bitateeti. Garuu isinii miti kan deeliivar godhuuf. Abbaa oomisha sanii yookiin abbaa jaakeettii jennee sanatu jaakeettii sana fuudhee bakka namni sun jirutti geessaafii jechuudha. Kana irratti isin ifaayee malee bakkuma jirtanirraa yeroo ciistanis ta'uu danda'a. Waan kana yeroo tokko seetaap goonaan sa'aatii isin raftanillee isin duubaa biizinasii keessan nama deema jechuudha. Waan isinirraa eegamu seetaap gochuu, gatii isaa baasuu, sanarratti mootuu dadhabbiin qabaachuu miti, dadhabbii qabaachuu danda'a. Garuu mootuu sirriitti irratti dalaynaan haala salphaadhaan irraa argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf meeshaa $10 fiddan tokko 15 yookiin 20 yoo gatii himattan ta'e kan $10 olii suni guutuun isaa baank akkaawuntii keessan keessatti galaa jechuudha. Kanaaf drop shippingiin experience yoo illee barbaachisu haaluma wanta san seetaap itti godhuu danda'anii fi haaluma wanta san itti dalaguu danda'an qofa xiqqoo sanuma riisarchii barbaachisaa sanii seetaap godhatanii drop shippingii haala kanaan dalaguu dandeessu jechuudha. Inni biraa mootuu diijitaal piroodaaktii adda addaa fakkeenyaaf diijitaal piroodaaktii yeroo jennu wanta harkaan qabatamu osoo hin taane fakkeenyaaf koorsii ta'uu danda'a yookiin immoo kitaabas ta'uu danda'a. Dandeettii kan qabdan tokko akka koorsiitti qopheessitanii fakkeenyaaf namni Ingiliffa danda'u tokko Ingiliffa akka koorsiitti qopheessuudhaan pilaatfoormii yookiin immoo weebsaayitii mataa isaa uumachuudhaan yookiin immoo guruupii teelegiraamas ta'uu danda'a, zuumii ta'uu danda'a, karama ta'een karama isaaf mijatee isaan toleen koorsii qopheessuudhaan koorsii kanallee gurguratuu danda'a jechuudha. Keessattuu mootuu yoo weebsaayitii ta'ee baay'ee irra filatamaadha. Akkasumas namni kitaabota adda addaa dubbisu deebii isaa gurguruu danda'a jechuudha. Inni afuraffaa irra jiru mootuu firiilaansingiidha. Firiilaansingii jechuun ogummaa keessan tajaajilaaf oolchuu jechuudha. Ogummaa keessan kan immoo tajaajilaaf oolchitan pilaatfoormiidhaan hojii kan ta'e pilaatfoormiidhaan akka Upworkii, Fiverr fi kan kana fakkaatan irratti dandeettii qabdan sana achirra piroofaayila keessan sirriitti seetaap gochuudhaan achirraa dalagaa keessan tajaajilaaf ogummaa keessan tajaajilaaf oolchuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni viidiyoo editingii danda'u tokko viidiyoo editingii akka danda'u piroofaayila isaa sirriitti sirreeffate taanaan ogummaa viidiyoo editingii kana tajaajilaaf oolchee achirraa biizinasii irraa dalagachuu danda'a jechuudha. Inni shanaffaarra isin kaa'ee mootuu sooftiweer as a service yookiin immoo sooftiweerii akka tajaajilaatitti oolchuu. Namoonni weebsaayitii diiveloop godhanii fi akkasumas namoonni appilikeeshinii diiveloop godhan weebsaayitiidhaan adda addaa appilikeeshiniidhaan adda addaa kan uummata fayyaduu danda'an keessattuu bal'inaan jechuudha. Nama dhuunfaaf dalaguu qofa osoo hin ta'in ofumaa isaaniitti iyyuu wanta tokko maqaa itti moggaasanii appilikeeshinii tokko weebsaayitii tokko maqaa itti moggaasanii tajaajila adda addaatiif oolchuu. Fakkeenyaaf appilikeeshinii nyaata irratti ajajatan ta'uu danda'a. Appilikeeshinii namni kamiyyuu achirratti gabaa baasee waatti gurguru ta'uu danda'a. Akka appilikeeshiniidhaan akka Amaazoon kannifaa jechuudha. Isa kana diiveloop gochuudhaan biyya tokko keessatti yookiin immoo akka addunyaattis ta'uu danda'a. Wanta bittaa fi gurgurtaan irratti adeemsifamu appilikeeshiniis ta'ee weebsaayitii dalaganii isa kana mootuu gabaaf dhiyeessuudha jechuudha. Isa kana mootuu tajaajilaaf dhiyeessanii galii guddaa irraa argamtuu danda'anii jechuudha. Egaa isin ammootuu kana keessaa isa kamtu isinitti tole kan jedhu koomentii irra nu kaa'aa. Gaaffii isa yoo qabaattan achirra nu kaa'uu dandeessanii jechuudha. Asirratti wanti hubatamuu qabu moodeeliin biizinasaa hundinuu namoota hundaaf ni ta'a jechuu miti. Isa kana yeroo biizinasa kanneen hojjechuu karoorsitanii yookiin immoo yaaddan wantoota kanneen hubannoo keessa galchuun dirqama. Kanneen keessaa tokkoffaa irratti kan hubannoo keessa galchuu qabnu ogummaa fi paashiniidha. Yookiin immoo ogummaa tokko ni qabna. Ogummaa sanarratti paashiniin keenya hoo maal fakkaata? Waan san dalaguudhaaf hangam takka waan sanarratti baay'ee cimoodha yookiin immoo hangam takka waan sanarratti gaariidha kan jedhu hubannoo keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni lammataa mootuu baajata.
yeroo online biizinasii tokko hojjennu online biizinasiin hundinuu firiidha jechuun miti. Of course online biizinasiin hedduun isaanii keessattuu beginneraaf baay'ee firiidha. Wantootuma amma asiin walitti kaase kana keessaa jechuudha. Garuu immoo online biizinasiin gariin investimentii barbaada. Biizinasiin investimentii barbaadu kun immoo baajanni isaa qophaa'u qaba jechuudha. Kanallee baajata isaa kana yeroo wanta tokko yaadnee jennu yookiin immoo online biizinasii asiin olii jedhan kana yaadnu baajata isaa nu barbaachisa moo nu barbaachisu, baajanni isaa hangamii, inni dandeenya moo hin dandeenyu, wanta kan hundaayyuus hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaa immoo mul'ata yeroo dheeraa yookiin immoo long term vision jechuudha. Yeroo online biizinasii hojjechuu barbaannu online biizinasii kana long term vision keenya maal fakkaata yookiin immoo mul'anni keenya kan duraa maal fakkaata. Fakkeenyaaf online biizinasii nuti hojjennu kuni hojii keenya idileen alatti akka dabalataatti galii achirraa argannu kana wantoota adda addaatiif yookiin waci adda addaatiif oolchuudhaaf dalagna. Isuma kanaayyuu long termii keenya godhannee irratti hojjennee jijjiirama irratti fiduu barbaanna. Yeroo dheeraadhaaf akka wanti kun milkaa'ina jireenya keenyaa akka nuuf ta'u barbaanna moo yeroo kanatti waci xiqqoodhaaf akka nuuf ta'u barbaanna kan jedhus hubannoo keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha. Inni afuraffaa immoo time commitmentiidha. Time commitmentiin yookiin immoo yerootti cichaniitiin hojjechuun baay'ee murteessaadha. Yeroo online biizinasiin tokko yeroon inni namarraa fudhatu baay'ee dheeraa ta'uu danda'a. Milkaa'uudhaaf sadarkaa sana bira gahuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuun dadhabbii yeroo dheeraa keessa darbuun sadarkaa yaadne yookiin immoo galma yaadne sana gahuudhaaf baay'ee sa'aatii yeroo keenya kan fudhatu akkasumas enerjii keenya yookiin immoo humna keenyas kan itti koostu goonu ta'uu danda'a. Kanaaf yeroonis murteessaa waan ta'eef yeroo hangamii keessatti kan milkaa'uu danda'u. Ani immoo kan milkaa'uu barbaadu yeroo hangamii keessatti kan jedhu riisarchii irratti dalaguun baay'ee murteessaadha. Moodeelii biizinasa onlaayinii kan har'aa asuma irratti xumurraa viidiyoodhaan dhufan keessatti immoo waa'ee biizinasa biraatti darbuudhaan dura biizinasa onlaayinaa kanniin kan amma asirratti eere kanniin takka takkaan akkamitti dalagama, akkamitti seetaap godhama, maaltu barbaachisa kan jedhu akkuma koorsiititti xiqqoo irraa isiniif ibsuufiin yaala. Isinis gaafii yoo qabaattan koomentii irra kaa'uun irraanfatina. Ufduras maalirraa akka information akkamii akka argachuu barbaaddan, maalirratti hubannoo akka argachuu barbaaddan wanti jiru hundaayyuu yaada koomentii keessa nu kaa'aa. Namoota fedhii jijjiiramaa qaban, namoota fedhii guddinaa qaban kan afaan Ingiliffaa, kan afaan Amaariffaa isaa rakkisee jiru, kan afaan Oromootiin abdeetiidhaan informationiidhaan adda addaa argachuu barbaaddanis asitti affeeraa. Isinis subscribe gochuudhaan namoota fedhii akkanaa qabaniif share gochuu hin irraanfatina. Imalli gara guddinaa nagaan nu tura.